Warri Finfinnee dur Oromoota maraaf araddaa muudaa yoo taatum kanas faaruu jila Oromoo Booranaa keessatti ibsan akkana jedhu. Muunni keenya Finfinnee finni waaqa jaallee malkaa jabduun bullee jaalalaan uf kalle jedhu. Faaruun kunis uummanni Oromoo hidhata guddaa araddaa Finfinnee waliin qaban kan mul'isudha. Gama biraan naannoo hora Finfinnee irraa yoo dhorkaman Oromoon Tuulamaa quuqama isaanii akkas jechuun afoolaan ibsachaa turan. Hinxooxxoo dhaabbatanii caffee gallaaluu nafee Finfinnee loongeessanii hora obaasuu nafee tulluu daalatti irratti yaa'iin gullallee hafee gafarsa dabranii qoraan cabsachuu nafee rufa boombii irratti jabbilee yaasuu nafee bara jarri dhufanii loon keenyan dhumanii iddoo mashashaan dhufee birmadummaan isafee jechuun quuqama isaanii ibsachaa turan. Afoolli biroon isaan ittiin quuqama bulchaa isaaniif qaban ibsachaa turan ammoo cufaa cufaa jalan bulaa yaa leenca gulallee dursumayyuu badhaanee tufaa koo tufaa yaa ilma munaa yaa Oromoo battee yaa Oromoo battee yaa Oromoo baddee yaa Oromoo baddee sooressi boonuma boonee iyyeessi boo'uma boo'ee goobanaa fardi qilleensee dhufeeti wal nu qixxeesse waraanni gaaraa duultee allaattiin caboos quufte jechuun goota isaanii faarsaa turan. Weerara Minilikiin booda Oromoon Tuulamaa garbummaa jala galee gabbaarii akka ta'u godhame. Kanaanis gibira gosa adda addaa lafa fagoof dhiyoorraa akka nafxanyootaaf fidan dirqamaa turan. Kana laalchisee taammanee bitimaamiidhaa fi dararaa uummata kanarra ga'aa ture bifa barreeffamaaf afoolaan akkas jedhee kaa'ee ture. Fiffidaa jetti warri maalitti beekti jarri akka qoraan baatanii akka qorraan kaatanii akka hoolata bulanii akka hollataa bulanii akka qaaqii bulanii akka kaa'in bulanii shaggaritti marmaaruu callaa namaa hammaaruu calleessee namaa hiruu jechuun quuqqaa isaanii akkamittiin akkabsatan barreesse lafa kaa'e. Bara Xaaliyaaniin booda quuqama isaanii ibsachuuf afoola kanatti fayyadamaa turan. Xaaliyaaniin nun furree nuti bowwaadha turree raasaayiluu gonfitee warri Roomaa sokkitee jarri gaaraa gadi yaatee dhufee nurra qubatee garaan keenyas gubatee Xaaliyaanota sana buphaadhuma gabbarree nafxanyuma kana tumaalessa gabbarree yaa Oromoo bakkuma keenya barre jechuun walaloon quuqama isaanii ibsachaa turan. Mootiin Minilik lammaffaa mana hidhaa Roos jalaa erga ba'ee booda gara Shawaatti deebi'uun Oromoota firoominaa fi soddomaan beekanii makamuun humna ofii cimsaa deeme. Kana keessaa mootii Walloo kan turte Warqituun ishee duraati. Qawwee fi lolee haadha waraana kanarraa argateen Minilik lammaffaan gara Shawaa seenuun abbootii waraanaa akka Goobanaaf Caaccaa Doobbee birruu nagawaa argatee socho'uu waan eegaleef firoota isaa birattis sodaatamuu eegale. Tooftaan waraana isaa saboota naannoo isaan turreen gargaaramuun ture. Kana malees inni dura meeshaa waraanaa haaraa kallattii adda addaan dhufu hidhachuu fi of cimsuu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo abbootii waraanaa naannoo isaa jiran ofitti qabuun of ijaaru ture. Mootichi kun keessattuu bara aangoo isaa yeroo duraa tooftaan itti fayyadamaa ture. Gama biraan gorsitoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaatti dhufan seeraan itti gargaaramaa turan. Gorsitoonni kunis biyya Faransaay, Xaaliyaanii, Raashiyaa irraa kan dhufan yoo ta'u jarreen akka Paayonoolii Faransaay irraa, Ilgiiza Maariyaam Siwiizerlaand irraa gara biyya kanaa dhufanii gorsaa turan. Biyya Raashiyaa irraa immoo namoonni akka Baabichee fi Boltuvoovich, Artanaanoovii fi Liyootineen kan keessatti argamanidha. Mootii Minilik lammaffaa waraanaa fi duula guddaa Oromoo Tuulamaa irratti erga gaggeesseen booda saamicha walirraan cinne gochaa ture. Qabeenya saamichaan argate kana qabachuun gara biyyoota Awurooppaa fi Arabaatti erguun meeshaa waraanaa baay'eettiin bitachaa turan. Kana booda iddoo dhaloota isaanii Angoololaa fi Alkoobar irraa ka'uun magaalota haaraa hundeessuu eegalan. Magaalonni kun duraan wiirtuu waraanaa ta'uun tajaajila kan kennaa turan yoo ta'u yeroo booda garuu teessoo mootummaa ta'aa dhufan. Magaalota bara mootii Minilik lammaffaa naannoo Tuulamaatti hundeeffaman keessaa Liichee, Boolla Warqee yookaan Dabra Birhaan, Dilallaa yookaan Inxooxxoo, Olataa, Ijiree, Faallee fi kanneen akka Fiichee fa'aa turan. Iddoowwan kunniin duraan wiirtuu waraanaa ajaja abbootii waraanaa Minilik lammaffaa kan turanidha. Kunis bara 1862 hanga bara 1875 yoo ta'u yeroon kunis bara humni mootii Minilikitti cimaa turee fi Oromiyaa mara dhuunfachuuf waraanaan itti socho'aa turedha. Weeraraa fi saamicha biyya Oromoo balleessan kanaan booda bara 1878 keessa sochii guddaa Oromoota gara bahaa jiran to'achuuf yeroo socho'ame naannoon Finfinnee yookaan Tuulamaan mo'atamuun waan tasgabbaa'eef yeroo misoomni magaalota naannoo to'atamanitti eegalee ture. Shagargaduu fanii yaa karaanaan tu damamaadoo shagargaduu fanii yaa karaanaan
mootichi Minilik lammaffaa Inxooxxoo qubatee waggaa 10 caala erga jiraatee booda naannoon sun jiraattota haaraan dhiphachaa waan dhufeef dawataan gara Gullalleetti babal'achuu eegale. Bara 1879 keessa yeroo mootichi duulaaf gara Harargee deeman haati warraa isaanii Xaayituu Bixul hora Finfinnee dhiqachuuf gara kanatti deddeebi'uu eegalte. Yeroo kanatti qorra baddaa xiixaa yookaan dilallaa waan jibbiteef naannoo Finfinnee sana waan jaalatteef teessoo haaraa achitti ijaaruu eegalte. Iddoo hora Finfinnee sanatti ilillii yookaan abaaboo haaraa waan argiteef afaan Amaaraatiin Addis Ababaa jechuun moggaaste jedhama. Naannoo sanatti Raas Goobanaa wajjin ta'uun hanga mooticha Hararii deebi'anitti araddaa warra duulaa Arra'ee irraa buqqaan irratti masaraa tokko ijaaruun mooticha simatan. Hojiin kunis kan eegale Sadaasa bara 1879 keessatti waan ta'eef barri kun bara magaalli Finfinnee Addis Ababaa jedhamtee ifattuu hundeeffamte jedhanii dubbatu. Kunis amma waggoota 131 ta'uu isaati. Dhimma kana barreessitoonni warra Absiiniyaallee dhugaa ta'uu himu. Fakkeenyaaf Hiruu Waldasillaasee bara 1920 magaalaan Finfinnee kanarra Addis Ababaa jedhamtu Finfinnee akka jedhamaa turtee fi lafa Oromoo Tuulamaa irra jiraachaa turte ta'uu isaa ibsa. Iddoo Finfinneen itti hundoofte Tulluu Daalatti lafa dhagaa Araaraa jedhamtutti yoo ta'u, iddoon kun amma lafa masaraan mootii Minilik itti ijaaramedha. Mootiin Minilik lammaffaa hanga du'a isaanii bara 1906tti waggaa 25f masaraa kana keessa jiraatanii kan du'an darban yoo ta'u, kan magaalittii hundeessite haati warraa mootichaa Xaayituun gara Inxooxxoo kan Dildilaatti ari'atamtee erga duutee booda achuma naannoo masaraa sanaatti abbaa warraa ishee mooticha Minilik lammaffaa biratti awwaalamte. Xaayituu waliin ta'uun araddaa warra duulaa Arra'ee irratti kan magaalaa Finfinnee hundeesse Raas Goobanaan garuu achii gara Faalleetti deemuun osoo jiraatuu bara 1886 dura boqotee awwaalchi isaa garuu Salaalee Zegaamaalitti akka ta'e beekama. Finfinneen yeroo hundeeffamtu Daalattii, Araddaa, Qeeraa, Dajjaazmaach Wuubee, Awwaaree, Sarraatenyaa Safar yookaan Gaattiraa fi Qabbannaa qofatu magaalaa ture malee iddoowwan hafan marti baadiyyaaf lafa qonnaa turan. Oromoonni Finfinnee keessa jiraachaa turan kan biraa gosa Eekkaati. Isaanis Tuulama kaabaa kaasee hanga kibbaatti kan mul'atan yoo ta'u, qubannaan isaanis gosa Eekkaa torban oboo keessaa malkaan Qabbanaa hanga Laga Xaafoo, Laga Daadhiitti kan jirudha. Finfinnee keessatti gara bahaan kan qubatan gosa Eekkaati. Eekkaan gosa oboo keessaa 3 kan qabu yoo ta'u, gosa Tuulamaa iddoo adda addaa qubatee jirudha. Eekkaan gosa 3 kan qabu yoo ta'u, isaanis Eekkaa Kuunnoo, Eekkaa Kaakoo fi Eekkaa Madaroo jedhamu. Gosni Eekkaa torban oboo fi Galaan waliin wal keessa kan qubatan yoo ta'u, hooggansi sirna gadaa erga laafaa dhufee booda abbootii biyyaan bulaa dhufe. Haaluma kanaan abbaa biyyaa Eekkaa naannoo Finfinnee tokko Tufaamunaa ture. Bara Tufaamunaa fi abbaan isaa aangoorra turan mootiin Minilik Oromiyaa weeraruu eegale. Mootiin Minilik bara 1865 humnaaf tooftaadhaan lafa Oromoo weeraraa ture. Mootichi Oromoota gara kaaba Tuulamaa jiraatan waraanaaf tooftaadhaan michoomee weeraree ergoof jala galcheen booda gara Gullalleef Eekkaatti dabre. Mootiin Minilik Oromoo Tuulamaa gosa bichuu keessaa Goobanaan walii galanii tooftaa biyya tokko ijaaruu jedhuun yeroo sochiitti eegalan ture. Tooftaan karoora kanattiin galmaan ga'an keessaa tokko firoominaan qabu yoo ta'u, kanas karaa Goobanaatiin galmaan ga'aa turan. Bifuma kanaan Tufaamunaa fi Abeebee Tufaas Kiristinnaa kaasuun ilmaan ofii godhate. Kana da'oo godhachuun araddaa Oromoo irra qubachuu eegale. Qubannaan mootii Minilikii fi nafxanyoota isaa dursee Ankoobarii ka'ee Inxooxxoo yookaan Dildilaarra ture. Laalgalooto Gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto sila akka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse. Sana booda mootichi gara Tulluu Qorraa yookaan Dilallaatti dhufee Oromoo Tuulamaa gosa gumbichuu abbaa biyyaa Tufaamunaatti mooksuun qabate. Jaarsummaa Goobanaa Daachiitiin abbaa biyyaa Tufaamunaa Kiristinnaa kaasee erga harkatti galfateen booda gara Oromoo Gullallee Eekkaatti qabiyyeesaa babal'ifate. Kunis mootii Minilikiin dura akaakayyuun isaa Haayile Sillaaseen abbaa biyyaa gosa Eekkaa kan ture Araddoo waliin wal waraanaa ture. Booda gaafa Araddoon du'u ilmi isaa Tufaa wajjin wal waraanaa turan. Abbaan biyyaa Tufaa Araddoo ofirraa lolee Caacaa'as bakka Mandiidaa jedhanitti gaarii duufaa waliin Haayile Sillaasee mo'ate ari'e. Haa mo'atan malee hanga dhumaa faana bu'anii akka inni lammatan deebineetti adabuu hin dandeenye. Sababni isaa akka aadaa Oromootti gosti Oromoo tokko daangaa alagaattis ta'e kan gosa Oromoo biraa cabsee akka waraanne seera gadaatiin dhorkama waan ta'eef Araddoos daangaa Eekkaa ce'ee gosa Gimbichuu kan abbaa biyyaa Tufaa Araddootiin bulanitti ce'ee hanga dhumaa waraana Minilik faccisuu hin dandeenye.
warri kun hey warri kun warran hey warri kun siif karra kallu labe ufe manasi dabe warri abebe tufada karri tisani tufada warri abebe tufada balbal lisani tufada Haaluma wal fakkaatuun Arsiin yommuu waraana Minilik si'a hedduu mo'atu yoo inni daangaa Tuulamaaf Arsii gidduu jiru laga Awaash yoo inni ce'u biraa deebi'an. Kun immoo akka waraanni Minilik tooftaa fi humna jabeeffataa itti deebi'aa akka Oromoo weeraru taasisaa jira. Ta'us Minilik humnaan abbaa biyyaa Tufaa Araddoo mo'atee gabbarsiifachuu hin dandeenye. Tooftaadhaan karaa goobanaa daachiitiin jaarsummaatti ergate. Akka aadaa Oromootti jaarsummaan kabajaa waan ta'eef hin didamu. Namni jaarsummaa dide hawaasa keessaa baafamee qofaatti akka godhama. Booda firummaan akka cimuuf ilma Tufaa Araddoo Abeebee Minilikiif akka kennamuuf mootiin Minilik akka Kiristinnaa kaasee guddifatu jaarsoliin gaafatan. Minilik akka Abeebee fudhatuuf kanaa mijeesse goobanaaf birruu naga'uuti. Tufaa Araddoo ilma kenneef. Tufaanis tole jedhee ilma isaa hangafa Abeebee mootii Minilikiif Kiristinnaa kaasee akka guddifatu kenneef. Abbaa biyyaa Tufaa Araddoo ijoollee 10 qaba ture. Isaanis Abeebee Tufaa, Birraa Tufaa, Malkaa Tufaa, Daadhii Tufaa, Gabra Malaak Tufaa, Odaa Tufaa, Bayyanaa Tufaa, Mooroo Tufaa, Qarshii Tufaa, Gurmuu Tufaa fi Garjii Tufaa turan. Yeroo ammaa maqaa namoota kanaan Finfinnee keessatti lafti waamamu ni jira. Fakkeenyaaf Garjii kaasuun ni danda'ama. Kanaa laddoon seenaan jara kanaatti mul'atu tokkollee hin jiru. Erga jaarsummaan amansiisaniin booda ilmaan isaa keessaa ilma hangafaa Tufaa Araddoo Abeebee Tufaa umurii isaa waggaa 7tti mootiin Minilik Kiristinnaa kaasee abbaa Kiristinnaa ta'eef masaraa Minilikiin tulluun Xooxxoo yookaan Dilallaa irratti guddise. Yeroo sana abbaan biyyaa Tufaa Araddoo naannoo hora Finfinnee karaa bahaan lafa qabbanaa gama kan jiraatu yoo ta'u qabiyyeen lafa bulchiinsa isaa jalatti jiran naannoo akka qabbanaa, eekkaa Daallee, eekkaa Madaroo, eekkaa Oburii, eekkaa Gawwasaa fi eekkaa Xaafoo ture.